Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga gara aangootti dhufee waggaa 3 guuteetii jira. Miidiyaaleen mootummaa hojii inni waggaa 3 keessatti hojjetee gaggaarii kaasaatiin uummatatti himaatii jiru. Nus immoo erga inni aangootti dhufee yakkaa fi badii Oromootti galee fi kasaaraa Oromoon keessa seenee gaggabaabsinee gama keessan dhiyeessina. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin wardiyoonni hayyuu duree ABO Obbo Daawud Ibsaa guyyaa har'aa lama tika mootummaatiin to'atamanii akka jiran gabaasni biyyarraa nuuf ergame ni mul'isa. Odeeffannoo irraa maahitiin balaa baaburaa dhaqqabee yoo xiqqaate namoonni 40 ol du'anii jiranii kun kan daawwataa jirtan qophii idilee EJM irraa guyyaa guyyaan isinii darbuudha. Qophicha gama keessan dhiyeessuudhaan hanga dhumaatti kan isin waliin turu Tolchaa Huseenii sagantaan kennaa guyyaa guyyaan EJM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel kennaa subscribe hin godhin YouTube channel kennaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraatti isin ceesisa. Sagantaan hoggansatti dhufu looreetii nagayaa addunyaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed marii paanaalii bakka abbootii gadaa ministeerota hoggantoonni naannolee bulchiinsa magaalaa Finfinnee artiistootaa fi atileetonni biyyattii argamanitti kabajameera jechuudhaan miidiyaaleen mootummaa warri akka OBN, Faanaa, ETV fi kanneen kana fakkaatan gabaasaatii jiru. Dr. Abiy Ahmed erga aangootti dhufee akkuma miidiyaan mootummaa kun jedhanitti hojiilee bu'aa qabu hojjechuu isaa namni haaluu hin jiru. Garuu waggoottan 3 Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufeef Oromoodhaaf bu'aa haa qabaatuyyuu malee kasaaran isaa akka irra caalu wal nama hin gaafachiisu. Waggoota 3 kana keessatti Oromoon waan argatee qabaatuyyuu kasaaraa hamaa keessa galuu isaa baay'ee nama gaddisiisa. Miidiyaaleen mootummaa waan argame malee waan kasaaraa akka sabaatitti cabaa akka sabaatitti nurra ga'e kufaatii akka sabaatitti nurra ga'e hin dubbatan. Kufaatiin guddaan akka sabaatitti nurra ga'e paartileen siyaasaa Oromoo hundi taphaan ala taasifamuudha. ABO, KFO, PABO, ABO qaama ce'umsaa, ABO tokkoome akkasuma paartileen akka koongiresii federaalawaa Oromoo dabalatee ABO Daawud Ibsaa fa'aa dabalatee hundi isaanii tapha Dr. Abiy taphateen siyaasa biyyattii keessaa dhiibamuudhaan mormitoonni Oromoodhaaf qabsoofna jedhan hoggantoonni jajjaboon Oromoodhaaf yeroo dheeraadhaaf qabsoo keessa turan siyaasa biyyattii keessaa guutumaan guututti dhiibamanii ba'uun isaa kun kasaaraa guddaa akka Oromootti nutti dhufeedha. Tapha kana immoo kan taphate Dr. Abiy Ahmed paartilee siyaasaa Oromoo wal nyaachisuudhaan paartileen siyaasa Oromoo akka wal nyaatan gochuudhaan erga isaan laaffatanii immoo hundi isaanii akka filannoo keessaa bahan gochuudhaan humna Oromoo balleesse. Gama biraatiin erga Dr. Abiy Ahmed aangootti dhufee qaaliin ilma Oromoo artist General Artist Haacaaluu Hundeessaa du'aan uf biraa dhabne kan qofa miti. Sababa artist Haacaaluu hundeeffameen aarii uummanni Oromoo aaree kanatti ba'e mootummaan gara hokkoraa sabaatitti jijjiiruudhaan yoo xiqqaate mallayni biliyonotaan lakkaa'amu Oromiyaa keessatti hoteelonni gurguddaan uummanni Oromoo itti fayyadamu suuqiiwwan gurguddaa fi manneen nyaataa uummanni Oromoo itti fayyadamu akka manca'u karaa mootummaa fi tika mootummaatiin taasifameetii jira. Bara Dr. Abiy Ahmed aangootti dhufeet keessatti Jawaar Mohaammed ajjechaan irratti yaalame. Sunuu hin hafne itti dabaluunis hidhaatti ol darbatan. Akkuma argaa jirru yeroo ammaa namni Oromoo ta'eetiin sochii siyaasa biyyattii keessatti hirmaatu warra biltsiginnaa akka Shimallis Abdiisaa Dr. Abiy Ahmed Taayee Danda'a fi warra badhaadhina Oromiyaa ofiin jedhu qofaadha. Paartileen siyaasaa Oromoo biraa kan mirga saba kanaa ifatti baasanii gaafii saba kanaa deebisuu danda'an hundi isaanii qiilee buufamaniitii jiru. Ajjechaan lammiilee nagaa irratti waggoota 3 kana keessatti raawwate lakkoofsaan hedduu akka ta'e yeroo gara yerootti isinii gabaasuun kennaa ni yaadatama. Miidiyaaleen mootummaa gaarummaa Dr. Abiy Ahmed Noobeelii fudhachuu irraa kaasee hanga guyyaa irraatti waan inni hojjete faarsuun alatti yakka inni ilmaan Oromoo irratti hojjete maaliif akka kaasuu dhaban wanti namaaf ifa ta'e hin jiru. Dr. Abiy Ahmed bu'aa tokko akka buusee wal nama hin gaafachiisu isa kana immoo miidiyaaleen mootummaatii fi miidiyaaleen biroo bal'inaan waan kaasaniif isa saniin gurra isin hin duuchu hanqiloota yeroo inni aangootti dhufe akka Oromootti nutti dhufe qofa isinitti himuun barbaada.
Inni dabalataa yeroo Dr. Abiy Ahmad aangootti dhufetti siidaan Minilikii fi Hayila Sillaasee magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti ijaaramuudhaan akka Oromoon sirna Minilik jalatti deebi'ee mataan isaa cabu gochuufaa dabalata. Obbo Lammaa Magarsaa faa dabalatee gameeyyiin siyaasaa hedduun warra akka Xayyiba Hasanfaan kan dhayamanis sirnuma Dr. Abiy Ahmad waggaa 3 kana keessatti kun Oromoodhaaf kasaaraa guddaadha. Mootummoonni hundi isaanii karaa miidiyaa isaaniitiin gaarummaa isaanii afarsu. Nummootu waan isaan dalaganii fi waan isaan balleessanis wal bira qabnee itti qixxeessinee gurra ummataatiin geenna. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin eegdonni Ayuduree Abaa'oo Obbo Daawud Ibsaa tika mootummaatiin butamuun guyyaa irraa gabaafame. Guyyaa irraa wardiyoonni mana jireenyaa Obbo Daawud Ibsaa 2 dargaggoo Yaamis Alii fi Kadir Immiruu jedhaman tika mootummaatiin bakka eegumsarra jiranii butamuu isaanii qondaalli adda bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Gammachuu miidiyaatti himan. Akka Obbo Lammii jedhanitti guyyaa har'aa ganamarraa kaasuun namoonni kunniin hojii idilee isaaniitti bobba'uun eegumsa mana jireenyaa Obbo Daawudiif taasisaa kan turan yoo ta'u namoonni siviilii ta'an muraasni bakka sana dhufuun waraqaa eenyummaa tikaa ta'uu isaanii mul'isuu agarsiisuun utuu baay'ee hin turin konkolaataa poolisii federaalaa dhufuudhaan namoota kana ukkaamsanii akka fudhatan qondaalli Abaa'oo kun dubbata. Eegdonni dhuunfaa Obbo Daawud Ibsaa butamuun kun yeroo ammaa kana garam akka geeffaman wanta beekamu miti kan jedhu qondaalli Abaa'oo kun yaada kenneen guyyaa kaleessaa wardiyoonni waajjira dhaabaa isa muummicha gullallee ta'an Obbo Odaa Jabeessaa fi Dureessaa Tulluu tika mootummaatiin butamanii yeroo ammaa kana buraayyuutti hidhamanii jiraachuu isaanii Obbo Lammiin himaniiti jiru. Haalli naannoo mana jireenyaa Obbo Daawud Ibsaa maal fakkaata jechuun gaaffii gaafatamaniif deebii yoo laatan hanga ammaatti eegdonni sun ukkaanfamuu malee wanti haaraan akka hin jirre Obbo Daawud Ibsaa nagaa qabaachuu isaas himeetii jira. Dhumarratti waajjira adda bilisummaa Oromoo kan gullallee fi mana jireenyaa Obbo Daawud irraa eegdonni butamanii hidhamuun icciitii inni of duubaa qabu beekuu baannus yoo nu yaaddessa jechuun kan dubbatan Obbo Lammiin ta'us amma sodaa hin qabnu jechuun yaada isaanii miidiyaatti himaniitii jiru. Odeeffannoo kennaa irraa maahitiin balaa baaburaa biyya Taayiwaanitti mudateen yoo xiqqaate namoonni 40 ol du'uun BBC'n gabaase. Taayiwaanitti geejjiba baaburaa namoota gara 500 qabatee ture irratti balaa ka'een yoo xiqqaate namoonni 48 du'anii hedduun madaaniiru jechuudhaan miidiyaaleen addunyaa warra akka CNN, Al Jazeera fi Fox News faa wal jalaa fuudhaa gabaasaatii jiru. Miidiyaaleen biyyaalessaa Taayiwaanis odeeffannoo kana karaa miidiyaa isaaniitii fi karaa dhaabbata reediyoo isaaniitiin uummataaf tamsaasaatii jiru. Balaan kun uumamee baaburri kun konkolaataa daandii irraa kaatee hadiida baaburaa irra ba'e waliin afaan daandii lafa jala deemu irratti yommuu wal rukute ta'uun gabaafameetii jira. Lubbuu dubartoota daandii lafa jalaa keessatti baabura guddaa miidhamee jiru kana keessa namoota lubbuun oolan barbaadaa turaniiru. Namoonni tokko balaa kanaan jalaa ooluuf foddaa cabsanii baqataniiti jiru. Baaburri kun ayyaana dhuunfaa jiruu fi namoota fe'ee magaalaa gudditti Teep irraa gara magaalaa Taayutuungitti imalaa ture. Baaburri kun guutee waan tureef namoonni hedduun keessa dhaabbatanii tura jedhamee yaadama. Baaburri 498 kun geejjiba baaburaa saffisa jedhaman keessaa tokko yoo ta'u sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 130 imaluu danda'a. Balaan jimaata uumame kun Taayiwaan keessatti balaa baaburaa isaa hamaa waggootii hedduu booda uumamedha. Pirezidaantiin Tsai Ing-wen maatii namoota miidhamaniif jajjabinaa hawwuun qorannoo akka taasifamu ajaja kennaniitii jiru. Gabaasni dhiyeenyaa ba'ee namoota 490 baaburicha akka turan namootni 48 lubbuu isaa akka darbee fi 66 kan ta'an ammoo madaa'uu isaanii ibsan. Balaan kun kan uumame akka sa'aatii biyyaatitti ganama gara sa'aatii 3 irratti namoota muraasa duddubbee baaburichaa kan turan homaa utuu hin miidhamin kan hafan ta'us kutaa baaburichaa gara fuulduraa afran keessa
garuu namootni dhibba ta'an baraaramaniiru. Namootni lubbuun isaanii darbe kaan madaa'anii fi ugguraman hedduun isaanii kanneen kutaa afran yookaan furgoo afran jalqabaa keessa jiranidha. Namoota lubbuun isaanii darbe keessaa tokko namicha baaburicha oofaa ture ta'uu miidiyaan biyyattii Taayiwaan gabaaseetii jira. Suuraaleen bakka balaa kanaatti kaafaman konkolaataan adiida sanatti cinaatti garagalee jiru ni mul'isu. Konkolaataan kun akkamiin daandii irraa kaatee adiida kanarra akka ba'e hin beekamu. Namootni hedduun baabura kanarra turan ayyaana Tomb Sweeping kan namootni maatii fi hiriyoota isaanii du'an yaadachuuf bakka awwaalcha isaanii daawwatan kabajuuf imala turan jedhamee yaadama. Taayiwaan keessatti balaan baaburaa guddaan kan jedhamu biraan kan uumamee ture bara 2018 yoo ta'u namoota 18 lubbuu isaanii dhabaniitii jiru. Seenaa biyyattii keessatti balaan baaburaa inni hamaan bara 1991 yeroo baaburri lama wal rukutan kan uumame yoo ta'u imaltoonni 30 du'anii 112 kan ta'an ammoo madaa'uun isaa